Egaa akkuma beektanii ayyuun dhabamtee jirti jechuudha. Amma ammaatti namni waa ishee argee hin jiru. Hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa. Hedduu nama gaddisiisa. Maaliif ilma namaati waan ta'eef nama kaleessa dheengadde beektu miti. Nama hin beekin iyyuu hedduu garaan sirreeffata jechuudha. Isa garaan namaa na'uu beeku. Namni tokko sibiila garaansa namaaf hin na'u. Namni tokko immoo garaansa waanuma xiqqoo namaaf na'a jechuudha. Kun akkuma argitan viidiyoo gadhiisee ture Sa'idoonii anillee barbaadeen ture harmee isheetti illee dawwalaan jira amma ammaatti jechuudha. Harmee hayyuutti dawwaluu hin dhiifne nama gaafadha guyyaa isaanitti dawwalanii dawwalteetti laata waan jedhamu yoo isinitti dawwalteetti ta'e dhossaatiin natti maasanii jedheen isaan akka yuutuubii qabu fayyadamu hin beekan jechuudha. Hiriyaadhuman jedheen malee yuutuubii qabaa minaamin kana hin jenneeni natti maasinii hedduu tokko dhiphadhee barbaadaa jiraan jedheeni jechuudha isaanii. Amma rakkina qabadan isaanillee baay'ee yaadda'anii bakka baay'ee yaaddoo cimaa keessa galanii jiru. Saniin booddee obboleettii isheen argadhe iyyuu obboleettii ishee hangafi ayyuu as jirti jedhanii heerumtee biyya biraatii dhufte jechuudha. Isheenis ayyuuma barbaacha dhufte isheellee argee itti haasa'ee iyyuu waa hundaayyuu gaggaafadheen nama waa tokko iyyuu hin jiru hin dhabne waan jennu wallaalee mukata afaanitti nu citee waan dubbannus wallaalee numa qaanfanne waanuma biyya keessa hin jirredha kuni lubbuudhaan jirti ta'ee hin jirtu ta'ee hin beennu nuti waan isheetti godhame hin beennu naan jettee egaa isaan akka shakkaa jiranitti akkuma beekamu Sumayyaadha shakkaa jiru Sumayyaadha kan isaan balaaleffachaa jiranii akka waan Sumayyaan dhossite yookaan immoo Sumayyaan ukkaamsiteeti kan isaan itti fudhachaa jiran jechuudha. Amma isaaniif illee ba'uu didee jechuudha. Adda siirii wayitiitti godhamee waan jedhamu kanatti kaaftee obboleettii ishee jechuudha. Wayitiitti godhamee obboleettii keenyatti malee waa malee bannee amma isaanii Sa'idoo wajjin xalaata ta'anii jiru jechuudha. Xalaata akkamii Sa'idoon immoo hin dhufaayii abbaan Jamiilaadhaan hin dhufaayii isin biran jedheeni Sa'idoon jenneen ka abbaa Jamiilaan jedheeni ani abbaan Jamiilaa akkam isin biran dhufaayii jennaani hin dhufu silkii dawaleen gaafata amma isaayyuu kan balleesse jaartii isaati kan biyyee nyaachise kan mucaakoo galaafate jaartii isaati hin fidaa morma isa qabna jedhanii asoo bakka baay'ee Sa'idootti aaranii jiru. Kana godhe Sumayyaadha jedhaniiti gaafa isaan dubbachaa jiran jechuudha. Yaa Rabbi kiyya baay'ee ulfaata jechuudha. Akkasitti nattaasaa turte jechuudha obboleettiin ayyuudha. Silkiiyyuu wal jijjiirree iimooyyuu qabdi iimoo isheeyyuu argadhee ergasiyyuu walitti dawallee suuraa keenyaa ergime naan jettee naan suuraa maaliin qabameti yuutuubii marraa iskiriinshoot godhetti erganii suuraa ka'uun jaalladhu ani suuraan ka'u. YouTube marraa screenshot godheetti ergee isheenillee suuraa seenaa ergite ayyuu qurruti ayyuurraan addan jirtu ayyuu qurruti hangafa isaaniiti ijoollee fakkaatti yeroo heerumtee ijoollee qabdi ijoollee daa'ima fakkaatti isheenillee jechuudha akkuma ayyuu bareeddi jechuudha bareedduma akka ayyuuti hedduu namatti tolti jechuudha suuraa ayyuu wajjin kaatellee naa ergite suuraa kophaa ishee ijoollee ishee wajjin kaatellee naa ergite jirti jechuudha asirratti baasuun hin danda'amu kaaccitis akkasiin baasuudhaan isa akkasii waan dhossaa akkasii fidee hin maxxansu jechuudha. Iyyuutti nan erga booddee jechuudha sagalee isaanii iyyuu waraabbadheen jira garuu asirratti fidee waan akkasii cidhe akkasii hin baasu natta'aaf malee wanti hafe natta'aaf malee waan akkasii fiduu jechuudha. Ijoolleen tokko faa iccitii bakkee baasta sabiskiraayibiidhaa jettee yuutuubii guddifachuudha jettee waan iccitii waan dhokatu attamitti waan iccitii dhokatu baasaan wanta miidiyaa marabba'uun baase malee iccitii wanta dhokatu hin baasu waan dhugaa. Akkatti nama fudhatanii haasoftu malee jechuudha. Kanaaf ayyuu keenya Rabbiin bakka jirtu si haa mul'isuun siin jedha. Yookaan rakkoo qabda ta'a yookaan sammuu keetti tuqame ta'a yookaan immoo akkuma jedhanii hin dhoffamte hin awwaalamte ta'a. Kanaaf Rabbi si haa baasu hundaafiyyuu amantii qabdaniini du'aa godhaa fi du'aa kaasa waan ta'eef Rabbiin kadhadhaa fi Waaqayyoon kadhadhaa fi uumaa keessanii kadhadhaa fi akka isheen galtu akka isheen mul'attu jechuudha. Malee akkuma argitan Sa'idoonii waciin baasee iyyuu hin gaafadhu waan hundumaa kisaaraa koo ta'ee isheenumti galtee haa jiraattu isheenumti jira naana jettu isheenumti hawwaattu jedhee wabiinis akkasuma jedhee jechuudha. Waan sin immoo kun wabiidhaa fi Sa'idoon walitti araaramanii jiru. Wabiidhaan dhaqii bira dhaqii jedhanii kadhadhaa ture isiniin hin jenne reekaleessa isinitti meen ture akka isaan wal arganii wal sodaachuu dhiisanii
wal bira deemanii kun furmaata waliif ta'uu jechuudha. Wal ta'anillee hin barbaadu jechuudha. Akkuma beekamu wabiin hin dhoffanne inni fayyaa taate fayyaadhuma ayyuun taate Sa'idoo jala jiraachuun iyyuu isa baay'ee gammachiisa jechuudha. Baay'ee tokko gammachiisa wabii jechuudha. Fayyaadhuma ishee taate wabii Sa'idoo biratti ilaallachuun ijaan hedduu tokkotti tola hedduu tokko gammachiisa jechuudha. Kanaaf bira dhaqii jechaanii ture kunoo na dhagee bira deemee waan itti jette nagaa na fudhadhaa jedhee jira sagalee isaa keessatti dheengaddi dhageessaniittu hin deemee jechuudha. Haa kabajamaa galatoomu hedduu tokkoon jaalladhanillee akka ilma kiyyaa hangafaatti isa laala. Kanaafiyyuu hedduu haa galatoomu dhaqanii walii galanii Sa'idoon maalirra akka jiru maal akka hojjechaa jiru dhaqanii wal hubachuun isaanii hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Namni yoo akkasitti wal barbaade namni yoo akkasitti wal hordofe wal jajjabeessa jechuudha. Dagalee waliif ta'a bakka humna dhabdeetti bakka yaadisi kuffisetti gaafa nama tokko wajjin argite yaada kee dabarfattu waan gootu wayyaa jirtu sana yoo nama argite inni irraanfatta jechuudha. Kanaaf akka inni bira deemu taasisaa ture jechuudha. Har'as egaa itti dawwalee gaafadhee jennaani sagalee isaa itti gashimu dhiisa lalaan fedhu dhiisa. Innis Sumayyaa bashakke. Kan kolfa dhugaa rabbi aaraan ooleeyyu bara sana amma kolfu kana. Aaraan oole dhugaa. Sammuun kee binna dhee boloonii mataan na hiikameera. Sirri hin jiru. Dhuguma sirri hin jiru boloonii mataa kan na hiikameera. Innillee Sumayyaa shakka akkuma viidiyoo keessatti iyyuu dubbateera garuu Sumayyaan maal gootiin jedheen naqanii dubbiin funaana mitiire. Nan kolfa kan yaa rabbii kiyya viidiyoo kun dhaggeeffata taanaan qaxiina kuta. Viidiyoo kun dhaggeeffannaan dhugaa qaxiina kuta maal gocha isan keessaa sittaa ishee cittaa softaanaan jedhe. Maanni wanticha tarii Sumayyaa dhosee moo waatti goote moo akkamii nukkaamsitee fuutee dhositee jedheen isin gaafa biran jirtanii maalii mimoorisoo gaafa sama badee eenyudha kan gate ishee miti amma dhugaa jiru natti mennaan baa isheedhuma shakkiin qabu Sumayyaa Sumayyaan dhageessee nan qaxiina guttisee illee iccitii mucaa namaa baasaara. Iccitiin jedhinaa iccitii duute sanaa godhe iccitiidha. Kun miidiyaa irratti haasa'anii iccitiidha. Wabiin dhoste malee. Sagalee isaatuun fidee san dhageessise hin qofaltu dhuga. Yaa rabbi kiyya maal si godhe Sumayyaa waaquma maqaa si balleesse rabbuma maqaa si balleesse kaawwanan si godhare. Yookaan mucayyoo yookaan ayyuun rakkoo qaba. Yookaan Sumayyaan rakkoo qaba Sumayyaa balleesse jenna moo amma ofumaan badde jennare. Isaan amma gara durbummaatti qabatani. Sa'idoon illee beektaa haadha ilmaan isaatiiti miti. Haadha ilmaan isaatiiti mitiire Sumayyaa irraa achi qabuuf jedheetu gara durbummaatti fida. Gara durbummaatti oofachuu durbummaa duute see godhu durbummaa jaarkaanii damba cabaatanii jaarkaanii gurguddaa damba cabaatanii jedhanii kana durbummaan baddu yoo fiiganii yoo ispoortii hojjetanii durbummaan baddutu durbummaatti qabachaara jechuudha. Innillee malee Sumayyaa shakkameera. Obboleettiin ayyuus akkasuma maatiin guutuyyuu Sumayyaa shakkaniiru waatti goote sammuu qalbii fuute jedhanii kan qalbii fuudhe Sa'idoodha. Sa'idoon qalbii fuudhe deebi'ee gaa waan ishee rakkatte rabbuma beekan laalem an kanas rakkattee sana rakkatte hin jedhu murteessuu hin danda'u. Waan ishee rakkatte murteessuu jechuu hin danda'u. Sumayyaan allee jechuu hin danda'u. Inni kan cubbuu Sumayyaa qabe baga baddeedha. Achi asisee hin deebisin jedhe. Maal ijoo ammoo kana nama jibbitu. Nama jibbinaa yoo namni balleesse gorsaatti deeffadhaa malee nama jibbinaa nama jibbuun gaarummaan qaba. Amma addunyaa kanarra jiraannuuf nama jibbitu waliin jibbinaa. Dhugaa rabbii waliin jibbinaa. Amma jiraannaaf wal jibbinaa gaa. Akkasii yoo isinitti tolee laayikii sabiskiraayib godhaa sagalee wabii sagalee armee ayyuufaa yoo nu fidinaa jettan isin fidaa waan fidin jettan immoo hin fiduu jechuudha. Isin gaafadha maaliif nama of komachiisuun barbaadu waan ta'eef isin akkanatti tartan hin barbaadu waan ta'eef akkasii yoo isinitti tolee laayikii godhaa. Yuutuubiin kun akkuma beekamu yuutuubii namoota harka qalleeyyii yookaan immoo waan nyaatan waan dhugan hin qabneef waan ta'eef wallaafi kotiin fudhadhu birrii isaa isinitti ragisiisa. Birrii herregaa jira garuu adiseensi waan guutamu jira piinii waan jedhamu jira piinicha naan deebine
gana Itoophiyaa irraa dhufeetti guutaa bakka kana tafee jechuudha. Malee ana fi koon fudhadhu